Ani waan tokko siittan hima. Namoonni fedhiin foonii sitti rakkise galaa biyya keessanitti heerumaa daandiidhaan kaarotaan kiyyaara wantoota fokkisaa fi cigaasisa waan gaarii hojjetu yoo dhibeyyuu namni akka titiisaa isa gaarii xureessu immoo jira jechuudha. Nagaanii fi araarri waaqessuun fayyaa akkam jirtu hordoftoonni Saarontuu biyya jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa. Guyyaarraa kana dhugaa dubbachuu yoo ta'e jechuudha waan subanannee dubartii tokkotti gaabbeedha. Haa ta'uyyuu malee gaabbuu kiyya keessattis cubbuu akkan hojjedhe nan beeka. Sababiin isaa kan na uume dubartii na godhee waaqayyoodha waan ta'eef jechuudha. Haa ta'uyyuu malee viidiyoo fokkataa jibbisiisaa fuudha namaa miti, aadaas miti, duudhaas miti. Keessattuu shamarran nuyi shamarroonni yeroo yookiis immoo namni yeroo ammaa kana addunyaarra jiru namni safuu fi aadaadhaan jiraatu muraasa. Hundumtuu babbadeera jechuudha. Ol badee gadi badee jira jechuudha. Kanaaf anas keessatti maal san jechuu barbaachisitti fakkaate waan fuula waaqee duratti illee abaarsa ta'e tokko viidiyoon argee hedduu na rifachiise jechuudha. Na jibbisiise illee jechuudha. Dhugaa dubbachuu ta'e maal isinitti fakkaate namni osoma jiraatu akka fardaaf gaangoo ta'eera jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namoonni isheedhaan qabdanii haamileen keessan isin cabe yookiis immoo leveling keessan gadi biyoo jiraatanii isheen dubartii yookiis immoo shamarran bakka hin buutu. Namni kamiin wantoonni fokkisaa fi cigaasa warroonni hojjetan shamara bakka hin buutu. Dubartii biyya Arabaa gonkumaa kan Baangaalii wajjin, Paakistaanii wajjin, kan Sudaan wajjin, kan Arabaa wajjin, kan immoo jechuudha wantoota fokkisaa nyaata manatti nyaatamu qoonqotti gadi seenu wajjin baalagattu dubartii bakka hin buutu. Dubartii qofa miti ani akka kiyyatti nama bakka hin buutu jedha. Sababiin ishee nama maaliif bakka hin buutu yoo inaan jettan jechuudha. Nama garuu nama bakka hin buutu. Sababni isaayyuu namaa fi namni akka walii wajjin jiraatu haadha mana abbaa manaa ta'e akkasumas akka walii wajjiniin kana gaggeessu malee akka isheen bineensaa wajjin, akka isheen haayilaandii mana keessaa wajjin yookaas immoo akka isheen kaarootaa wajjin, akka isheen yookiis immoo kiyyaaraa wajjin yookiis wanta fokkataa jibbisa waan qoonqootti gadi nyaatamee dhiigaaf sifa yookiin namni ittiin humna godhatee deemuuti wajjin akka isheen ciiftee sagaagaltu kaan immoo akka saree wajjin yookiin immoo kaan akka bineensa wajjin sagaagaltu yookiin fira isheenii firaa wajjin obboleessa obboleettii yookiis abbaa wajjin sagaagaltu yookiis immoo inni sagaagaluu fi hin uumamne dhalli namaa tokko jechuudha. Warroonni akka kana nama bakka hin bu'ane akka kiyyatti anaa seexana natti fakkaatu yookiis immoo bakka namaatti buusee ilaaluun kiyya na rakkisa jechuudha. Sababni viidiyoo sana namoonni argitan yoo jiraatan jechuudha waan fokkataadha jechuudha. Waan fokkataa jibbisiisaa. Yeroo jalqabaadhaaf bara 2005 akkas 5-6 ta'uuti. Mucaan tokko akkasuma jechuudha magaalaan waliin guddadhe mucaa wajjin daree tokko taa'ee baradhe tokko mucaa magaalaadha jechuudha. Qaruuraa waan fakkeenyaaf isheen kaleessa kun haayilaandii gootemti qaruuraa fakkeenyaaf kan biiraa cabsitee ittiin hakiimiin keessaa baasan jira utuu ittiin duutee baay'ee nama dhiba jechuudha. Yeroo sanayyuu jechuudha baay'een saalfadhe jechuudha. Amma garuu keessattuu dhufee immoo warra biyya Arabaa gaafa jiramu nuyi maaliif wajjin arrabsamna jettanii haamlee siin cabin kaleessa kan kaayyoo malee mana abbaateetu har'a biyya Oromaa keessatti akka garaa ishee taati jechuudha. Kaayyoon qabdu sammuu isheetiin hin hojjetattu jechuudha. Ani waan tokko siittan hima. Namoonni fedhiin foonii sitti rakkise galaa biyya keessanitti heerumaa malee haayilaandiidhaan kaarotaan kiyyaara wantoota fokkisaa fi cigaasisaa ta'eetiin gootanii fedhii keessan daqiiqaa muraasaa haa ta'u malee fedhii sanarra darbee wanta isiniin jedhu abaarsadha. Ati kan kennamte dhiiraaf kennamte inni dhiiraa immoo dubartiidhaaf kennamte hin abbalaasha ina abaarsa kun jechuudha. Maaliif baricha bara fokkataa bara jibbisaa kana keessatti waan kun argamuusaa jechuun abaarsi kana caalee abadan gonkumaa raawwatee hin jiru jechuudha. Kanaaf anas keessatti wanta isin jedhu yoo fedha keessan qabachuu hin dandeessan yoo ta'e warri dhiiraas warri dubaraas fedhii keessan qoxaaxarachuu hin dandeessan yoo ta'e biyya keessanitti galaa dubartii yookaan immoo shamara isiniif taatu fuudhaa. Yoo shamara isiniif taatu fuudhaa dubaroonni immoo dhiira isiniif ta'utti galaa heerumaati. Fedha foon keessan qabachuu hin dandeessan yoo ta'e akkas godha malee shamara biyya Ormaa hin balleessinaa maqaa. Ishee dogoggorte immoo gadi baastanii hoy hin jedhina gorsaa keessaan nama waan taateef hin nyaattiin dhugdi
hin nyaata hin dhugaa nan dhugaa fedha foonii qaba isinis fedha foonii qaba namni fedha foonii nama ta'e kan dhalatu kamiyyuu fedha foonii qaba waan ta'eef jechuudha iddoo kanarratti qaawwoli sattaraati yookiis immoo waliif dhoksaati wal gorsa malee wal baastanii miidiyaa irratti hooyi kan YouTube shaqqalaa kan immoo miidiyaa kan biraa barbaachaaf jecha wantoota fokkisaa hin godhina abadan jilgeenfadhaati kan akka amantaa keessanitti du'aa godha kadhadhaachuu jilgeenfadhaa barichi bara fokkisaa bara jibbisaa jira ani guyyaa har'aa fi sa'aatii ammaa kana osoon addunyaa irraa du'ee nan gammada sababii ani gammaduuf immoo maal sitti fakkaate kana caalaa maaltu dhufaa jira haati koof abbaan koo akkasii akaakileen kiyya akkasii miti baricha fudhachuuf na rakkisa dhaloota jedhee fudhachuuf na rakkisa dhaloonni miidiyaa wajjin bu'ee maraachaa jira jechuudha wantoota ani waan tokko siitani wantoota fedhii isinitti kakkaasan irraa fagaadhaa tokko kana isinitti yeroo qofaa keessanii wantoota garaagaraa ilaaluudhaaf daawwachuu hin barbaadinaa maal sitti fakkaate nama foonii waan taatanii fi seexan isin doggorsuu danda'a foon keessa isin doggorsuu danda'a dhalli namaa waa sadii gidduu jiraata hafuura gidduu jiraata dhiiga gidduu jiraata foon gidduu jiraata waan kana gidduutti ni dogoggora dhalli namaa jechuudha namni kamuu hin dogoggora ani ishee dogoggorte jechaan jiru kana booddeedhaaf warroonni kaan jechuudha kanaaf hin dogoggortu waan ta'eef yeroo akkasii warroonni akka amantaa keessanitti waan amantaa keessan isin ajaju waan uumaa keessanii dhaggeeffadhaa isarraa hubadhaa isaan ofirra fageeffadhaa jechuudha dabalatti immoo fedha keessan humnaa ol sirraksa yoo ta'e wantoota fedhii isiitti kaasan nyaachuurraa of qoxxobaa jechuudha yookiis immoo gad leevelii gadi buusaa jechuudha fedhiiwwan nyaata wantoota garaagaraa akka ka'umsa qaama namaatti kan godhan sanarraa gadi butadhaa malee safuus biyyas haadhas abbaas hin arrabsiisinaa sababiin isaa maal sitti fakkaate haati keessaniif abbaan keessan gaafa arganii haamileen isaanii ni caba waan ta'eef kan hin godhinaa jechuudha nama birattis abaaramtanii waaqa birattis hin abaaramiina maaliif sitti fakkaate wanti addunyaa karaa hundumsaa hin darbu nama birattis abaaramtee intala balootte abbaa kee maqaa hin nyaatin biyya kee maqaa hin nyaatin shamara hiriyoota si bukkee maqaa hin nyaatina kan dogoggora isaa irraa hin deebina kaleessa kilooroksii irraan dhufe kaleessa waan xixiqqoo irraan dhufe har'a garuu gara guddaatti dhufe boroo har'a ni miidiyaa irra baatee afaan bantus jechuudha bor osoo rakkoon nama karra ga'eetii hangam boossa fira ishee obboleessa obboleettii isheedhaaf yaadaa jechuudha gorsa akkasumas wantoota fokkisaa ilaalinaa miidiyaa irraa jechuudha miidiyaa irraa wantoota keessumatti fedhii foonii isinitti kaasan abadan ilaalina viidiyoo nama tokko ilaaltanii fedha foonii isiitti kaawwate viidiyoo nama sana deebitanii ilaalina gonkumaa bakka kalas dhumaate jechuudha ilaalina waan simmeetii foonii isiitti kaasuu abadan ilaalina of qoxxobuu of qabuu hin dandeessan yoo ta'e har'a kan haayilaandii boroo waan guddaa boroo billaaf keessan keessu kanaafiyyuu iddoo kanarratti of eeggannoowwan garaagaraa godhaa dhaloota sammuu qabdan akkasuma dhaloota akkas karaa badaniif immoo kadhadhaa du'aa godhaa lafa amantaa keessanitti akka amantaa keessanitti jechuudha barichiif yerichi baay'ee ulfaataadha maalitti akka deemu maalitti akka dura keenya jirullee hin beeknu jechuudha kanaafiyyuu wanta isiitti mugeessa shamara bakka hin buutu dhiifama kushinaa taa'edha kana waraabaa jiru bilbila harka tokkootiin qabeedha jechuudha maal sitti fakkaate shamarri yookiis immoo namni gochaa kana goote mucayyoon tun shamara bakka hin buutu shamarri biyya arabaa shaamaa jabduudha ogeettiidha beektuudha dandeessuudha waan hundumaa ni dandeessi hin damdamatte jechuudha tokko lama garuu addaggeen saba keessaa dhalattee saba bakka bu'uu hin dandeessu sinigalee fokkiftuun kaleessa dheengaddas ni jirti kanii waan qulqulluu xureessitu jechuudha namni waan gaarii hojjetu yoo dhibeyyuu namni akka titiisaa isa gaarii xureessu immoo jira jechuudha shamara biyya arabaa ishee warqii ishee jabduu ishee ogeettii ishee hunda dandeessu rakkina ishee dandeessu beela ishee dandeessu ogummaa ishee qabdu ishee obsa qabdu ishee hunda dandeessu sana xureessitu immoo hin dhibdu haa ta'u iyyuu malee bakka hin buutu
Shamara abadan bakka bu'uu hin dandeessu. Isin garuu of eeggannoo godhaa. Akka hin dogoggorre dhaloota dogoggoraa jiraniif immoo karadhaa isiniin jedha. Ani akka kiyyatti haamileenis na bu'eera, nattis dhaga'ameera garuu akka ishee anaan bakka hin buune. Ani eenyu akkan ta'e nan beeka waan ta'eef ana bakka hin buutu garuu shamaras obboloota koos bakka hin buutu. Kanaafiyyuu waa meeqaanii maqaan keenya badaa kan jiru kan arrabsamaa jiru sababiin isaayyuu karaa tokko Paakistaanii wajjin abbaa ishee kan ta'e wajjin karaa tokko immoo Baangaalii wajjin karaa tokko Arabaa wajjin karaa tokko akka barbaadde taate nama umurii isheedhaaf hin malle yeroo ishee abbalaasisiti qaama ishee abbalaasisiti gadheen tokko lama jechuudha. Isheen bakka shamarran biyya Arabaa hin buutu. Of eeggannoo godhaa hundumtuu waraqata hin darba. Qaama kee hin xureessin obboleettii kiyya. Uumaa kee wajjin walitti hin bu'in obboleettii koo. Kan siif ta'u kan sigitu biyya keetii barbaaddu. Kan akka biyya kee lammii kee dhiiga kee abadan hin jiru. Kanaaf of eeggannoo godhadhu. Hin dogoggoriin wanti calaqqisu hundumtuu warqeessitti fakkaatee hin laqallaqin. Fiilmiiwwan garaagaraa laaltee shaakala fokkataa hin raawwatiin. Sababiin isaayyuu si abaarsisa. Namni si abaara. Waaqni si abaara. Bor garuu hin gubatta. Of eeggannoo godhadhu. Abadan. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Ifa bilbila kiyyaaf immoo dhiifaman isiniin jedha. Sababiin isaa kuushinaa taa'ee ni jechuudha. Kanaan waraabaa jiru jechuudha. Sababa waraabuun na dirqisiise jechuudha. Akka nama tokkotti natti dhaga'amanis shamara biyya Arabaa keessaa tokko waan ta'eef jechuudha.